raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata eebila bultii 21 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Kan isa yoo ifateen tiikii dhugaa isaatii sagantaa keenya guyyaa har'aanis shirri aangoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa maqaa haaromsaatiin aangootti dhufaniin Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa ture yeroo ammaatti immoo daran jabaatuun giddugala Oromiyaa magaalaa Amboo fi magaalaa Gincii akkasumas lixa Oromiyaadhaa hona Gimbii fi naannoo san keessatti Oromoonni danuun kan hidhamaa jiran ta'uu fi qeerroo fi qarreen Oromoo magaalaa Amboo fi magaalaa Ginciis guyyaa kaleessaatii jalqabanii warraaqsa isaanii finiinsaa akka jiran yoo ta'u kanaan wal qabatees guyyaa kaleessaadhaa qeerroo fi qarreen Oromoo lakkoofsaan 11 ta'an magaalaa Amboo keessaa qabamanii mana hidhaatti darbatamuu fi dabalataanis guyyaa har'aa hidhaan kun kan itti fufee oole ta'uu qeerroo fi qarreen Oromoos warraaqsa isaanii ka finiinsaa oolan ta'uu odeeffannoo kallattiin bilbilee magaalaa Amboo irraa arganneen beekuun danda'ameera. Dabalataanis magaalaan Gimbiidhaa guyyaa lamaan kanaa loltoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan shororkaa kan ooltee fi ka jirtu ta'uu odeeffannoon maddeen qabatamuu magaalaa Gimbiirraa arganne kan mul'isu yoo ta'u bifuma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi magaalaa Gidaamii keessattis Oromoonni hidhamuu fi gidirfamuun itti fufee jiraatu kallattiin bilbilee kan Oromoota bakka siirraa arganne kan isin dhageessannu ta'a. Turtiin keessa naga dhumaatti nu faana ta'u jechuun kan isin hawwatu xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee Mo'aabuu Baatii jalqaba irratti dargaggoonni Oromoodhaa magaalaa Amboo fi magaalaa Gincii keessaa guyyaa lamaan kana hidhamaa jiraatuu fi warraaqsi qeerroo fi qarreen Oromoo eebila 15 eegalanis aga guyyaa har'aatti kan itti fufee jiru ta'uu kan Oromtichi magaalaa Amboo nutti meessin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Qeerroo fi qarreen Oromoo magaalaa Amboo akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Amboo iyyuu mormiitti oolee duguuggaa Oromoo Walloo irratti raawwataa jiruu fi warri bulchitooti naannoo Amaaraaf akkasumas warri ODP'nis magaalaa Amboo jiru guyyaa lamaan kana sanaa wal qabatee mormiitu jira. Kaleessa galgalas qeerroo fi qarree Oromoo nama 11 hidhanii arras ammoo dargaggoon Oromoo tokko hidhamee jechuu dhageenyi isa kana uummata Oromoof ibsi jedhee si bilbilee. Mootummaa naannoo Amaaraa magaalaa Amboo jedhanii qabatan irraan kan ta'e namoonni baay'een akka damalidha. Mormichi illee kaleessa halkan illee tuffanii turanii waa'ee du'aa uummata Walloo fi uummanni sagalee isaa dhageessifachaa ture. Miidhaan Oromoo irra jirus illee uummanni akka mormaa turanidha. Utuu uummanni mormii Walloo kanarra jirullee mootummaa naannoo Amaaraa fidanii utuu uummanni keenya dhumaa jiru uummanni keenya hidhaa keessa jiru akkamitti mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo kanallee tuffuu hin dandeenye rakkoo magaalaa Amboo summa walitti dhufeenya dhaabolee lamaan akkamiidhaaf akkamitti dhufa kan jedhan uummanni illee hedduu mormii isaanii tuffanii jiranii. Mormii itti fufee jira. Egaa dhumni isaa addaan hin baane uummanni illee yeroodhaaf to'atamee jira kan hidhaman illee jiru. Amma sa'aatii kanallee akka magaalaa keessa sochiin tokko illee hin jirre taasisaniiru. Humni magaalaa sana Oromoon akka manaan baane taasisaa jiru kun raayyaa ittisaati moo poolisa federaalaa moo qaama kam? Waluma keessadha. Raayyaan ittisa biyyaallee jiru kan Oromiyaallee jiru. Uummanni illee magaalaa keessa akka hin baane dhorkamee jira, to'atamee jira. Magaalaa keessa waan tokko akka hin adeemsifamu illee godhamee jira. Uummata to'atanii jiru. Uummanni illee mana bahuu hin dandeenye rakkoo kana jira.
Egaa akkuma tiyyuu quba qabdu bila gaafa 15 guyyaan goototaa magaalaa Ambootti kabajame akkuma Oromiyaattiyyuu jechuudha. Hooggantootni jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo biyyoonni Oromoodhaa qeerroof qarreen Oromoodhaa kan naannoo magaalaa Ambootti dhiyaatan magaalaa Finfinnee irraa kaanillee magaalaa Amboo deemaniitu ayyaaneffatanii warri OPDOdhaa ammoo yoo xiqqaate baatiilee 10 fi 11 darban keessa magaalaa Amboof naannoo sanarratti hojjetaa turanii akka qeerroo fi qarreen Oromoo isaan tumsaniif yookaan deeggaraniif. Kanaan walqabatee sammuu maallaqi guddaan ba'e keessumaa qeerroo magaalaa Amboo addaan qooduuf yaalii guddaatti turan haa ta'u malee eebila gaafa 15 akkuma jirutti Oromoon magaalaa Amboo qofatu hin ta'in guutuutti naannoo sana kan jiru hundumtuu gadi ba'eetu guyyaa sana ayyaaneffate inni kun immoo OPDO yaaddesseera kanaaf ammas Ambootti marmaaruu jalqabaniidha kan jedhamaa jiru meeshaa kanatti attamitti ilaaltaa Oromoon fuulduratti maal godhuu qaba jettaa? Fedhoonillee daawwatanii turan eebila gaafa 15 guyyaa guddaa kaawwatan kantiibaan magaalaa illee daawwatee ture ijoolleen illee hedduu mormii dhageessifachaa turanii yoo isteediyoomii illee nu dhorkame magaalaa gubbaarratti illee gadi yaa'anii sana kabajallee halkan eegalanii uummanni adda gaafa fincila isaallee dhaabaa hin jiru mormii isa ta'ee jira gara fuulduraatti illee OPDO'n akka isaan bakka hin buune uummanni illee jala sararee beekee jira mormii isaan dhageessanii fi dhaadhannoo isaan qabatanii ba'anii olaalte. Amma mormiin eebila 15 jalqabe kun ittuma fufee jirachuudha hagammaattiyyuu Amboof naannoo sanatti. Hagammaatti illee itti fufee jira yoo isaan ifatti illee deemanii uummata qabuu baatan dhoskaadhaan qeerroollee hidhaa jiru. Uummanni illee OPDO'n mootummaa naannoo Amaaraa nutti fidee sagalee sirbaa sagalee gammachuu kan nuti dhageessa uummanni keenyatu du'aa jiru kan jedhanillee mormii isaan itti fufaa jiru. OPDO'n illee akka isaan bakka bu'uu hin dandeenye uummanni illee ibsachaa turan. Tole egaa guddoo galatoomii gara boodaamusitti deebiin yoo waan haaraan jiraate sirraa odeeffadhee uummata Oromoo dhageessisaa horii buli. Hayyee nagaan bulii. Magaalaa Amboo dabalatee magaalota giddugala Oromiyaa keessaa dargaggoonni Oromoodhaa danuun mana hidhaatti darbatamaa jiraatu kan Oromtichi magaalaa Amboo nutti hime kun dabalataanis galgala irraa kana hidhaan kun kan itti dhufee jirtu odeeffannoo maddeen keenya qabatamoo gamasiirraa arganneen beekuun danda'ameera. Hidhaa fi achi buutee dhabamsiisuun kun erga eebila bultii 15 bara 2019 magaalaa Ambootti guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kabajame eegalee kan itti dhufee jiru ta'uu kan Oromticha magaalaa Amboorraa dhageenyattis dabalataan gara lixa shaggar magaalaa Ginciittis bilbiluun qeerroon Oromoo magaalaa Ginciidhaa dargaggoonni Oromoo danuun magaalaa Gincii keessaa qabamaa jiraatu kan inni dubbate isin dhageessifnannis akka taanu kanatti dubbisaa eegala. Yeroo ammaa kana warruma bebbeekan keessaa funaanaa jiru. Ijoollee hidhaa jiru magaalaa Gincii fi naannoo sana. Yoomii jalqabeetu amma hidhaan kun kan inni itti fufee? Kaleessa sa'aatii 8 boodadha kan eegale. Oolumaa galoo sochiin uummataa maal fakkaata? Magaalaa Ambootti kan hin dubbisee kaleessa OPDOdhumaarra OPDOdhumaa gonjii jijjiiruun yookaan sunsuma jijjiiruun ittoo hin mi'eessu. Warraaqsa keenyatti fufuutu nu baasaa wooba waliin dhaabbatutu nu baasa kan jedhu dubbatan mee maaltu jira haana dandii keessa hoo? Yaanni nama baay'eellee kanuma kan miidiyaa irratti haasa'amuu fi kan hojjetamu waan biraadha. Har'a immoo yoo miidiyaa isaanii ilaalteetta ta'e warroonni seenaa barreessan tokko keessuma darbanii dogoggora jechaa yeroo haasaa booddisuullee dhaggeeffachuu dandeessu kan inni har'a haasaa ture. Boruus immoo kun seenaa sobaati siin jechuu danda'u waan ta'eef yooma falmatte malee furmaanni jira jedhee yaadan karaasa. Kanaaf yaadni keessa yaada Oromoota lixa shaggar jiraniis gaa warraaqsi itti fufuu qabaadha. Inni dirqama. Tole egaa horii bulii fuuldurasitti deebi'een si odeeffadha. Tole. Egaan gochaan ammeenyaadhaa Oromoota lixa shaggar irratti raawwataa jiru kana fakkaata. Bifuma ol fakkaatuun lixa Oromiyaa godinaa Qellem Wallaggaa, magaalaa Dambidolloo, magaalaa Gidaamii fi magaalota godinichaa garaagaraa keessatti raayyaan ittisa Impaayera Itoophiyaadhaa ilmaan Oromoo kan gidirsaa jiran ta'uu fi ajjeechaanis bifuma ol fakkaataan itti fufuun torbee kana keessa qofa Oromoonni 2 ajjeefamuu odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa arganne qulleeffatuuf gara magaalaa Gidaamiitti bilbiluun Oromticha tokko magaalaa Gidaamiirraa odeeffanneerra. Innis ajjeechaan raawwatamuun dhugaa ta'uu fi abbaan torbees magaalaa Dambidolloo keessatti hooggana waraana mootummaa kuneeffataa Impaayera Itoophiyaa tokko galaafatuu akka ittaanu kanatti nutti hime. Ani xiiqii dhugaa isaati raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa.
Konyaa Qellem Wallaggaa keessatti eebila 16 nama tokkotu raayyaan ittisa Empaayer Itoophiyaadhaa ajjeese manuma isaatti jedhama. Sanaan wal qabatees dabalataan uummanni Oromoo naannoo sanaa baay'ees miidhamaa jira jedhama. Mee maal quba qabdu eenyu kan ajjeefame isa kan uummata Oromoof ibsaa? Aanaa Gidaamii keessaatiin ganda Baataa Mukarbaadda jedhamutti milishaa uffata saamana keessa kaa'atee jiru uffata saamana keessa arganii ajjeesan. Milishaa uffata saamana keessa kaa'atee jiru eenyu jedhamaa kan ajjeese hoo eenyu? Maqaa nama sanaan qabannee garuu duusaa dhibbatti hin beekan. Tole. Kan ajjeese raayyaa ittisa biyyaati. Uffata isaa bakkeetti arganii mana duubaa nannaan uffata mana keessa jiraati. Uffata milishaa fakkaatanii jarri ajjeesan. Malee namni kun badii tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Badii hin qabu garuu dursa milishaa ture. Milishaadhuma kan mootummaa Empaayer Itoophiyaa ammaa kana. Egaa kanarraati amma kan hubannu nama kana ajjeesuma barbaadaniiti ergamuu fudhatanii dhaqanii ajjeesan yoo hin taane callumadha lafa kaanii waan ajjeesan miti jechuudha. Waan akkasiiti bakka walumaa galatti uummata sodaachisuu marraa kan hafe gama biraa wanti baay'ee gaaffii namatti ta'a keenyatti dudduuba wanta jiruuf wanti adda baafannee hin qabnu callinee madaalaa jirra malee. Amma walumaa gala haalli konyaa Qellem Wallaggaa keessa jiru maal fakkaata? Naannoo magaalaa Dambidoolloottis Oromoota hedduu walitti qabanii akka isaan reebaa turan naannoo Gabaa Roobiittis akkasuma akka ta'edha kan dhaga'amu gidduu kana. Mee maaltu jira isa kanas bal'isaatii uummata Oromoof ibsaa? Rakkoon karaatti uumamuu hin jira. Amma akka waliigalatti Qellem Wallaggaatti illee yoo ibsuu dadhabe akka naannoo keenyaatti karaarraa nama dararuun nama keessa nama dararuun jira. Lafitti immoo nagaa ta'uu jira gidduutti walumaa gala amma isaatti kana kaayyoon isaa isa durarraa addadhaa maal akka ta'e namaan galu garuu. Tole. Fakkeenyaaf mucaa milishaa ammaa kana xiyyiitii ta'uu hin taane saanjaadhaan isaa waan ajjeesan. Manuma isaa keessatti jechuudha. Egaa amma uummata naannoo sanaa maal jedhe haala kana akkamittiin ibsa yookaan akkamitti hubataa jira uummanni Oromoo raayyaan kun kan kooti jedha akkuma amma mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhame karaa miidiyaa garaagaraa ololamu waan godhamaa jiruu fi maqaa immoo mootummaa Oromooti jedhamu kana isin akkamittiin ibsitu? Akka kootti kana jechuun rakkisa. Kanaan uummataaf dhaabbate jechuun gaafa akkanatti namichi kun badii tokko malee sababa milishaa Empaayer mootummaa kanaa ta'eef du'aadha yookaan immoo sababa maaliin ta'eef kan inni du'u waan jiru murteessoo sana yaaddeessa jechuudha. Abbaa ijoolleetisii jedhama milishaan ajjeefame kun. Sirriidha abbaa ijoollee. Kabiraan ammoo adamoon waraana bilisummaa Oromoo itti fufee akka jiruu fi iddoo adda addaatti lollis geggeeffamaa akka jiru raayyaan Empaayer Itoophiyaa kun baay'een isaaniis akka ajjeefamantu himama. Kanoo waan dhageessan yookaan waan quba qabdan qabdu laata? Inni kun walga'iitu aanaa Gidaamii keessa ganda gabaa facaasaa jedhamu ture. Tole. Waraanni mootummaa kanaa walga'ii waamnaan waraanni bilisummaa Oromoo walga'ii kan hin jedhanii. Hayyee. Uummati sodaatee yaanaan isaan immoo. Irratti tokko sani fagoo dhaabbatanii akka uummatii bakka namuufi. Hayyee. Kan kana haala rukuttaan fuulaa fuulatti rukuttee tokkoyyuu hin turre jechuudha. Dhiyootti torban sadii afuratti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa shanan tokko dura katamaa keessa deddeemaa turanii fakkeenyaaf katamaa Burii jedhamu aanaa Gidaamii jedhaati. Tole. Garuu raayyaan ittisa biyyaa isa duruu magaalaa irra kaa'u caalaa sadarkaa ganda sadarkaa caakkaa keessa taa'u ga'ee haala nama yaaddeessuudha kan jedhamu jechuudha. Amma yeroo wooboonni haanaadhuma Gidaamiidha magaalaa Burii jettan kana dhufee seenu raayyaan ittisaa naannoo sana hin turre moo attamitti dhukaasuu yookaan sodaatu turre laata? Naannoo sana hin turre jarri Qellem turanii kana booddee gaafa isaan dhufanii katamaa galuu isaanii baranii isaan immoo achi deemanii turanii iddoo sanatti ol arguu hin dandeenye garuu hin adamsu jarri arguu hin dandeenye jechuudha. Amma gaa uummatni fedhiinsaa garamii? Darara raayyaa ittisaa Oromoo irratti ta'aa jiru kanaan sodaatee waan wooboo jalaa deebi'ee qabamoo ammayyuu uummatni wooboodhuma waliin jira? Uummati adda bilisummaa Oromoo dhoksataa, jaallataa yoo argee ragaa isaaniif hin kennaa, warra kanaaf hin kennu ammayyuu garaa isaa garuma adda bilisummaa Oromoo jira uummati inni beeku jechuudha. Muraasi garuu sodaadhaan isa ta'uu waan tokkoon isa ta'uu gara jiraatti deddeebi'aa waan dhufee fakkaata haalli ammarra jiru. Hayyeegaa ulfaadhaa. Abbaan torbeedha tarkaanfii tokko fudhatee jedhama naannoo Qellemitti isa kanoo maal quba qabdu laata? Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti tarkaanfii fudhatee jira. Namni tokko du'ee koloneel isaanii. Akka godina Qellem Wallaggaatti hoogganaa waraanaa kanaa yaadsabiif ture namichi kuni. Isa aanaa Gidaamitti immoo
guyyaa lama dura katamaa keessatti boombiin darbatamee ture garuu namni shaayidhaan hin jiru. Amma namtichi sun maqaan isaa eenyu jedhama? Guyyaanni abbaa torbeen ajjeefame yoomi? Koloneel mataa isaan beekamadee maqaan isaas hin jiru. Hayyee. Exactly guyyaa akkasii jedhee qabachuu hin danda'u guyyaa ja'a waan akkasii fuulduradha guyyaa har'aa fuuldura jechuudha. Tarkaanfiin kan irratti fudhatame rasaasaan ammoo waan biraani? Rasaasaan mataarra rukutamee mataan lafa rukutamee kaasee irraa folloqee lafa bu'ee du'a galeedha kan inni bu'ee dhabatti. Magaalaa Dambidolloo keessa naannoo kamitti laata kun? Naannoo Mazooriyaa Addabaabayitti. Galgala moo guyyaa? Galgala. Tole egaa ulfaadhaa tarii dhaamsa dhaammattan yoo qabaattan gabaabsaa dhaammadhaatii kanarraaf armarratti obbaafna. Ani kan hin jiru dhaabbatee hangafa qabsoo Oromoo kan ta'e Bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanaan boris taanis haalli jijjiirin duukaa dhaabbachuu akka dandeenyu hin jedhaa galatooma. Warreen afaan Oromoo dubbatanii fi maqaa Oromoo moggaafatanii onnoo Oromoodha jechuun barootaaf Oromoo moossaa turan yeroo ammaatti ajjeechaa fi hidhaa qabeenya Oromoo saamuuf saansisuu daran ammeessanii kan itti dhufanii jiran magaalaa Amboo, magaalaa Gincii fi magaalota lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa fi giddugala Oromiyaa garaagaraa keessattis gochaalee wal fakkaataa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran ta'uu isaaniiti. Kanatti aansuudhaan ammoo lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii fi naannoo san keessatti waan raayyaan ittisa Impaayera Itoophiyaadhaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru ilaalchifnee kan Oromticha magaalaa Gimbii irraa odeeffanne isin dhageessifnaa innis akka ittaanu kanatti dubbisaa aanfata. Gaafa jimaataadhaa keetti kan sun raawwataa ture magaalaa Gimbii keessatti jimaata sa'aatii 10 irraa ka'ee sochiin tokkollee hin turre namoota illee karaarraa kan isaan ari'aa turani. Tiraafikoonni warri isaan leenjifatanii fidanii guyyaa keessa sa'aatii 10 ka'ee eenyullee baajaaji magaalaa keessa oofuu hin danda'u makiinaa socho'uu hin danda'u waan ta'eef dhaabadhaa jedhanii baajaajoonni akkuma jedhan hin dhaabbatanii sochiin tokkollee hin turre jechuudha. Gaafa sanbataa kaleessaa immoo wanta baay'ee nama dhibu walgahii galma keessa kan seenu viidiyoo orma akka kan isaanii maleessaa uummati tokkollee kan keessa hin seennedha jechuudha. Otoo uummata seensisanii ta'ee dhimma nageenyaa kan dhimma biyyaa kan inni gaafachaa jirtu komaandi poostinitti labsaa jechuudhaan uummatii gaaffii gaafachuudhaaf ture. Eenyuun adda adda keessa gashuu hin dandeenye hojii warra akka isaanii qofaadha kan galma sana keessa seensisan jechuudha. Meegaa erga uummanni hin galletee mata duree akkamii irratti akka isaan dubbataa turan fa'aa odeeffannoo waan argattan qabdu namootachi keessaa gadi ba'aniin icitiidhaan maal mari'ataa turan viidiyoo qofa waliin. Dhimma waraana biyyaa dhimma nageenyaa irrattidha kan isaan haasaa godhanii ba'anii xiqqoo ishee odeeffannoo nageenya kan maleessaa dhibba odeeffannoo argachuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif eenyullee uummata keessaa namni galan jiru warra kan saalagaa kanas. Egaa jalqabarratti kan kaaftee tiraafikii warra isaan leenjifatanii fidanii jette warra jalqaba magaalaa Gimbii keessa jiru kaasaniitu namnichi amma pireezidaantii godhanii muddatan haaraan kun tiraafikii kan biraa qabatee dhufe magaalaa Gimbii. Leenjiidhaaf erganii turan tiraafikoota magaalaa keessaa leenjii haaromsaadhanii ji'a 3 leenjisaa kan turanidha naannoo irraa funaananii guutummaatti konkolaachistoota saqa'uu baajaajii magaalaa keessaa kan dhaasisanii hojjechaa turan isaanidha jechuudha warra asitti hafee turanitti warra leenjiirra ture dhufedha. Karaatti illee akkuma kana deemee waraanni baay'inaan hedduminaan mana kan hin jedhamnedha gara dhaqamtee Amboo kana keessa kan turan karaa guutummaa irratti daandii irra kan cufanii jiran jechuudha. Wanta nama dhibu immoo uummata magaalaa Gimbii keessaa kan gara reebaa turan jimaataa kee ijoollee isa ta'uu akkasumas immoo uummata kan reebaa turanidha jechuudha waraanni kun. Akkasumas gara dhaqamtee kana keessatti illee baay'inaan Amboo dabalatee karaa irratti kan eegaa turan waraana mootummaa kanaati jechuudha. Tolagaa ulfaadhu tarii wanti isin gaafate yoo jiraatu kan itti dabaliitii akka waliigalaatti ammoo uummanni Oromoo bifa kamiin obbo bira akka dhaabbatuu danda'u dhaamsa waliigalaa dhaammadhuun xumurraa. Hayyee kan hin jedhu pireezidaantiin haaraan amma aangoo qabate kunis nagaa booressuudhaan kan jalqabanitti fakkaatan asii uummata walgahii waamachaa warra UPD duuba walgahii waame karaa biraatiin immoo uummata reebicha irratti gaggeessaa biyya bushinachuun kun ifa amma jalqabe kanaan itti adeeme taanaan yoo illee gara nagaa buusutti kan adeemaa hin jirredha jechuudha. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo odeeffannoon kallattiin gara godinaa Wallagga Lixaa Hona Gimbii, Qellem Wallaggaa, Hona Gidaamii, giddugala Oromiyaa magaalaa Amboo fi magaalaa Ginciitti bilbiluun haala Oromoonni keessa jiran odeeffannee isin dhageessifne kan agammaa ture. Haa ta'u malee gochaan ammeenyaa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaan Oromoo irratti geggeeffamaa jiru
yeroo ammaatti akkaan ammaatuun Oromoonni godina Gujii ba'aaf godina Gujii lixaa akkasumas godina Booranaa fi godina Harargee lamaanii rakkoo hamaa keessa ka jiran ta'uu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun danda'ameera. Sagantaa keenya itti aanuun bakkoota bilbilee in odeeffatin kanatti bilbiluun haala Oromoonni keessa jiran kan isin dhageessinu ta'uu gurra isin buusa. Dhumarratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Oboon tarkaanfii aleellaadhaa waraana mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo gidirsaa jiran irratti fudhatu jabeessee kan itti dhufee jiru godina Gujii fi godina Booranaa akkasumas giddugalaa fi lixa Oromiyaa keessatti tibba kana loltoota koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa jabeessee aleelee injifannoolee boonsaas kan galmeessee fi ka galmeessaa jiru ta'uu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun danda'ameera. Sagantaa keenya guyyaa irraa armarratti obbaafnaa turtii nu faana qabaattaniif horaa bulaa humaan nama borii nu tolcha.